Maatiyoos boqonnaa 6 lakkoofsa 25. Kanaafis ani isinitti hima waa'ee jireenya keessanii waan nyaattaniif waan dhuddaniif yookiis naqna keessanii waan uffattaniif yaaddeena. Jireenyi nyaatar naqnis uffatar guddaan caalamitiire. Simbirroota qilleensa keessa balali'an ilaalaa. Isaan hin facaasanii hin haamanis gombisaattis hin galchan. Garuu abbaan keessan inni waaqarraa isaaniin non soora. Egaa isin immoo isaan irraa guddaa hin caaltaniire. Isin keessaa namni tokko hammama yaadda'ullee bara jireenya isaatti yeroo gabaabaa dabalachuu hin danda'u jiraare. Waa'ee uffataa immoo maaliif yaaddoof ture? Mee daraaronni bakkee attamitti akka biqilan guddatan ilaalaa. Isaan hin soqanii hin fo'anis. Haa ta'u iyyuu malee Solomoon mootichi inni ulfina guddaa qaba ture illee isaan kana keessaa hammasa tokko hin uffatin isaanitti hin hima. Maturemti keenya har'aa borii keef hin yaadda'ini. Vaayirasiin nama fixe amma yaaddoon. Dhibee guddaan ammatu altiraasaawundii isa jedhan meeshaa nama ilaallee tokkoon keenya maaltu nu keessa jira beektu? Dhukkuba giffiitii dhiisaa, sukkaara dhiisaa, maaluu dhiisaa. Amma dhibee yaalamamee fayyuu hin dandeenye yaaddoon. Har'a akkasiin jedhe gooftaan sagalee masaan ganama kana homaa hin yaadda'in borii keef anatu jira jedha Waaqayyo. Harka lama ol kaasi homaa yaadda'u Waaqayyootu naa jira jedhi sagalee guddaan. Ati kan yaaddaa dhufte eenyu? Ati bu'aa kan dhufte eenyu? Ati attamantaa jechaa kan dhufte eenyu? Boriin koo akkam ta'a kan jechaa dhufte ati eenyu? Akkasiin jedha abbaan macaaba kana akkasiin jedha Yesuus Kiristoos innan hojjedhu innan lallabu. Hin yaadda'in borii kee bana dhaabatee jira. Keetiif tasumayyuu hin yaadda'in jedhee waan lama nuu kaase. Tokko simbirroo ilaalaa. Namni simbirrootti wayyaa buutikii raqe mana uffataa raqee biraandii ta'u isa jira? Hin jiru. Maal godhan? Uffatanii adeemu. Maal? Uffata maali? Bokkaa kanarraa qola'u, qorra kanarraa qola'u, qorra kanarraa dha'u uffataniiru. Eetuwis Yesuus inni lammaffaan daraaraa bakkee ilaalaa jedha. Akka jedhee Yesuus anas sii jira hin sodaatin siin jedha Waaqayyo. Borii keef eenyutu yaaddaa? Waaqayyo yaaddaa. Borii keef eenyutu yaada qaba? Waaqayyo yaada qaba. Borii kee galmaan sigaa Waaqayyo galmaan sigaa. Boriin kee harka mootummaan jiru. Boriin kee harka Oromiyaan jiru. Boriin kee harka abboota qabeenyaan jiru. Boriin kee harka warra xonqolaan jiru. Boriin kee harka Yesuus qofarra jira. Kanaaf hin yaadda'inaa Waaqayyo. Nama harree bitatan jedhamne yaadamne makiinaatti hin binne Waaqayyo. Nama uffata uffatee hin beekne uffatatti hin uwwifne Waaqayyo. Namuma jireenyi isaa baadiyyaadhaa ba'a jedhamee yaamne magaalaa walakkaan keenya Waaqayyo. Namuma mana bitatadhamee yaadamne mana bareedaa bitee keessa naannessine Waaqayyo. Borii keef Waaqayyo jira. Hin yaadda'inaa. Yaa borii koof Waaqayyo jira jedha guddisaati. Waaqayyo waa'ee kee borii kee waan beekuuf si guddisaadha. Kaffitaan kee baay'ee ol kee jira. Gabaan kee baay'ee ol kee jira. Sadarkaan kee baay'ee ol kee jira. Ergaan sii qaba. Hin yaadda'in yaaddoo kee irraa anatu jira jedha Waaqayyo. Ergaan nagaa jira harka kee as qabadhu ilaame. Gola dhokannaa keessaa si baasa Waaqayyo boriin kee guddaadha. Harka namaatii si baasa Waaqayyo boriin kee guddaadha. Annagaan jira Waaqayyo akka jedha boriin kee harka koorra jira hin sodaatin jedha Waaqayyo. Qilleensa tulfaatee haalatu wal makee lallabarattu abdii namnamma abdii wal kutachiisa. Sababii isaa maal? Waa takkas ta'e sanata akkas ta'e sanata hin dhaga'inet akka gaariitti Yesuus gurra kee cuqqaalladhu ija kee akkas godhi. Nama gaarii of agartee asitti waa godheeraaf asitti waa godhe waan dhageessu gaariin finyoo qofaan hajajamte harkifamuudha. Ergaa qaba. Hin dhaga'isa namni haasa'u, hin dhaga'isa gamaa, hin dhaga'isa miidiyaan jedhu isa Yesuus jedhu dhaga'i borii kee guddaa. Miidhaa yaaddoon fiddu tokko isa keessa lama. Tokko keessa namaa taa'e nama nyaata. Maaltu miidhaa yaaddoo? Nanna namaa keessa yaaddoon gallaan hin ba'u. Hawaasa kan rakkisu kana, waldaa kan rakkisu kana, hagalgaa'ii kan rakkisu kana, amantoota kan rakkisu kana, utuu faarfatu hin yaaddaa, utuu raajuu hin yaaddaa, utuu lallabuu hin yaaddaa. Hin yaadda'in.
abbaan kee inni waaqarraa hin yaaddayin siin jedhaa irraa hin yaaddayin. Inni lammaffaan taa'ee dhibbuu keessa nama galcha nama dhibbisa yaaddoon. Dhibbina keessaa bahuu kee barbaada Waaqayyo. Yaaddoo keessaa bahuu kee barbaada Waaqayyo. Harka kee ol fuudhiite akkas jedhi maqaa Yesuusiin ani dhibbina keessaa baheera. Maal gochuutu gaarii dharee furmaanni isaa maayin maal goona yaaddoo keessaa erga bahuudhaaf maal gochuun nurra tokko Yesuusii wajjin jireenya jalqabu. Wangeela Yohaannis boqonnaa 11 maal jedha laata? Yesuus mukichi wayni inni dhugaanana mukicha dhaabee kan eegumoo abbaa kooti. Damee nutu wanatti jiru ija hin godhanne hundumaa hin mura. Damee isa ija godhatu hundumaa garuu caalchise akka inni ija godhatuuf hirraaqee xaayira. Abbaa keetti jirta taanaan maddi kee abbaa kee taanaan jireenya Kiristoos wajjin jalqabnaan kisaaraan mana kennau. Gailli kennaamu tidaariin kennaamu ijoolleen kennaaman kimbeeloftu hin neebottu eessaa dhufan jettu jireenyi kee maddi isaa Kiristoos ka har'a Kiristoos akkasiin jedhaa jira madda yaaddoo madda dhiphinaa keessaa harka koon buteessi baasa mucaa koo jedha Waaqayyo. Mee qabxii lama moo alaal akkamitti yaaddoo ofirraa balleessina? Tokkoffaa hariiroo Waaqayyo wajjin qabnu sirriitti itti fufnee Waaqayyo wajjin jiraachuu. Uumama 5:25 yaaddoo keessaa bahuudhaaf yeroo hundumaa hariiroon keenya Waaqayyo wajjin cimaa ta'uu qaba. Argannes dhabnes nuti toles nuti bades hankeenya Waaqayyo harka jira. Harka ol kaasaa meechas qaba. Hankoo Waaqayyo harka jira jedhaa guddisaati. Boriin kee guddaadhaa hin sodaatin siin jedha Waaqayyo. Boriin kee jabaataa jedhe Waaqayyo. Mafaani isa jabaatee Waaqayyotti hirkachuudha. Bahu 4:2 akka jedhala kanarratti Waaqayyo maan harka kee keessa jedhe inni immoo uleera jedhe. Gooftichi immoo ulicha lafa buusi jennaan innis lafa buufnaan ulichi boofa ta'e jedha. Musee irratti hojjete kana Waaqayyo. Harka kee keessa maal turan keemmoo? Inna isa harka kee keessa jiru, sammuu kee keessa jiru, isa harka kee keessa jiru, miilla kee irra jiru beeknaan hin milkooftaati.